Nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. An obboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Kun qophii keessummaa dooniidha jechuudha. Egaa akkuma beekamu faarfattoota ayyaana garagaraaf dibata qaban akkasumas iji sooshaal miidiyaa kan hin argine jechuudha. Yeroo gabaabaan asitti namoota garagaraan as baasaa akkan jiru baay'een keessan quba qabdu. Har'aa keessummaa doonii godhadhee obboleessa keenya tokko as bukkee kootti affeerradheen jira jechuudha. Obboleessi kun eenyudha? Faarfannaan isaas maal jedha isa jedhuu fi obboleessi keenyi kun eenyummaa isaaf eessarraa akka dhufe eessa akka jiraatu nu beeksisaa. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu waliin haa ta'u. Baga nagaan dhufte. Ammoo koo baga nagaan na eegde. Akkamitti? Nagaa galata waaqayyo nagaa. Tajaajilli baay'ee namatti tola. Egaa namoonni baay'een isaanii karaa sooshaal miidiyaa kana dhugaa dubbachuuf baay'een isaanii sin beekanii namoonni muraasa si beeku jedheen yaada. Mee daawwattoota keenya waliin maqaa kee eessa akka jiraattu mee daawwattoota keenyaan biraan ga'i. Tole ani maqaan koo faarfataa Ambassoo Dabaloon jedhama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Ayyalee ganda guddanni Sumboo Waaqa'uu jedhamu keessatti dhaladhe. Waaqayyo na gargaaree gara faarfannaatti kan na waame abbaa waamichichaa waaqayyoon galateeffadha. Egaa akkuma beekamu dhaloonni baay'een isaanii kennaa qabu, dibata garaagaraa qabu. Isaan keessaa atillee nama tokko dhugaa dubbachuu fi anifati waggootii dheeraadha jechuudha kan wal beeknu. Yoon dogoggoruu baadde gara waggaa 7 natti fakkaata. Bara 2009 jalqabee wal beeknaa yerootti istiidiyoo dhufaa turte sin beeka. Akkasumas tajaajila kee konfiraansii garaagaraa irratti sin argaa wajjinillee tajaajillee jirra. Namoonni baay'een isaanii garuu sin argine sababa maaliifidha laata? Mee daawwattoota keenyaaf. Ammoo koo waaqayyo si eebbisuu dhugaa dubbachuu fi kan nuti ol barree 2009 irraa kaasee hanga 2016 galee jira. Walumaa gala naannaa waggaa 7 ta'a. Sana keessatti garuu guyyaan si barreerraa kaasee kallattii hundumaan natumsaa faarfannaa isaan uummata bira gahuudhaaf jechaa jiru kanarree kallattii kamiin namoota bira akka gahaa ture namoota bira naa qaqqabsiisuu kee baay'ee namoota hundumaatu waan ta'edha. Har'a garuu ana nama kana dhokachaa ture. Sababa iddoon jiraadhutu murteessaadha. Garuu dibatni ni jira. Faarfannaan kiyyarree namoonni baay'een faarfannaa kiyya beeku kanaan hin beekanii. Har'a garuu affeerraa gootee gara doonii miidiyaatti affeeruu keef ammoo baay'een si galateeffadha. Kana qofarree hin turre hawwii keessa guddaadha. Namoota baay'ee suuqarraa as ba'anii har'a miidiyaa kanarra naanna'an dibata isaanii namni baay'een baraa kan jiru. Karaa doonii miidiyaa kanaati. Asumarraan gabaabbinumaan doonii miidiyaa kana baay'een galateeffachuu barbaada. Ammoo atirree keessummaa kee goote naaf affeerachuu keef waaqayyo si eebbisu jechuun jaalladha. Waaqayyo bara kee eebbisu. Egaa waaqayyo si eebbisu. Egaa daawwattoonni keenyis eenyudha mucaan kun siin jechuu hin hafne jechuudha. Yeroon kana jedhu namoonni baay'een isaanii faarfannaa keetti akka isaan eebbifamaa turanii ammallee faarfannaa keetti akka isaan eebbifamaa jiran shakkii tokko hin qabu jechuudha. Faarfannaan isaa baay'ee faarfannaa ajaa'ibaa fi ayyaanni waaqayyoollee kan irra jirudha dargaggeessi kuni. Haa ta'u malee isa kana itti deebina daawwattoonni keenyis faarfannaa kee waan barbaadanii fi isa dura garuu waa si gaggaafachuu kan barbaadu. Hambassuun nama seenaa ulfaataa keessa darbee haala ulfaataa keessa akkati turtedha. Namoonni baay'een kan isaan nutti haasa'anii turan namoota irraa odeeffannee akkuma jirutti jechuudha. Mee tajaajila kana keessatti haala akkamii keessa darbite ati? Tajaajila kana keessatti ammoo koo chaalenjii guddaatu jira. Sababiinsaa egaa akkuma sii kaase iddootti dhalatan akkaataatti guddatan miidiyaan garaagaraa wantoonni garaagaraa wannoonni si liqimsaan baay'isuutu jira. Sarara darbeerree namni sappoortii si godhu namni taayila keetti iddoo kennu egaa akkati yaaddetti dhibuus argachuus dandeessanni kuni egaa rakkinni hedduun mudannoo hedduun ni jira. Sanuma keessa darbee garuu waaqayyoof haa galatu hamma danda'ametti yaalii gochaa hojii waaqayyoo hojjechaatti jira. Tajaajila keellee baay'ee nan beekaa wajjinillee tajaajilleerra baay'ee dhugaa nama ayyaanni waaqayyoo sirra jirudha. Gooftaan isaa eebbisu. Har'a carraa argannee asii iddoo kanatti dhufuu keefillee baay'ee gammadeen jira jechuudha. Haa ta'u malee yeroo dhiyootii asittillee mudannoo baay'ee kan namatti ulfaatu akkasi mudatedha kan dhageenyee jirru jechuudha. Maaltu si mudate? Wanta yaadamnedha kan si mudate. Wanti kun akkamitti ta'uu danda'e? Akkamitti ta'e kan jedhuu fi mudannoo akkamitti immoo akkasi mudate mee daawwattoota keenyaaf?
Tole mudannoon na mudate akka waaqayyo ofirraa fi malee mudannoon na mudate mudannoo ulfaataa ture. Innis nama ni baay'ee jaalladhu nama naannoo akka hundumaatti abdadhu armee kiyyatu na jalaa baddalamanii turanii. Innis egaa haala hin yaadamiin haala sammuun koontirmaamiittidha dubbichi kan inni ta'e. Egaa akkuma qilleensarra akkuma namoonni odeessaa ture waan ulfaataa ra'amoo. Waaqayyo garuu maaliif akka godhe maaliif akka fide hunda isaa inni beekaadha. Inni hin komatamu inni waaqayyoodha barakamu. Garuu akkaataatti dubbiin sun dhufetu akkaataatti yaaliin san ta'etu baay'ee ulfaataa ture. Innis armee kiyya baay'ee dhukkube gara Phaawulositti hamburraa gara Phaawulositti turee fidii godhameen turanii achi sana giddootuma naannaa jiru addunyoonni waaqayyo sana gabbisuu na gargaaranii dhumarra garuu gaafa dubbiin ta'u didu gara araarratti deemaa jirru. Nama fayyaadhaa nama ofii isheetiif dandeessee deemtudha. Otoo makiinaa keessatti ulfaana haasa'aa otoo ulfaana dubbachaa otoo ulfaana qaladaa deemnuuti. Ani armeen kiyya akka dingataa otoo ulfaana haasa'aa jirruuti ani isheeniin isaan harkaa fudhatamanii. Sababii sana gidduutti baay'ee waan nan rifadhe baay'ee waan na sodaachisee ture. Sababiin isaan ani humna gidduutti rifadhe namni hin du'a ni dhalata ni guddata garuu seenaan bara baraan hafatee jiraata. Kanaaf mudannoon sun mudannoo ulfaataa ture. Mudannoo ulfaataa sana keessatti immoo akka fidetti immoo waaqayyo humna sana na oolcheera. Sababii ani naasuu isaa keessaa booda dhabe iddoo malee dhawaateef konkolaataa keessadha. Fuudhee deemuu fi reeffatti bittan baadhee deema kophaa koo magaalaa keessaa. Achitti gatuuf haadha kootti bittan gata. Waan an jedhu sammuu kootti yaade sababiin isaa akkasiin jedhe waamicha keef ba'ee mana karaan jira. Ulfina keessa naa akka eeggattu sin kadhadha jedhee of keessatti of dhiphisee sababiin isaa nam tokko waan na bira hin jiraanneefidha. Egaa waaqayyo immoo beekaa ture. Akka seexanni fide sanatti irraa hafeen ol jedhee har'a akka kanaatti keessummaa kee ta'a jedhee si yaadu waaqayyo garuu irraa na hambiseera. Akkuma fidetti immoo laficha isheen baddalamte sanatti waaqayyo namoota naa kaasee kallattii garaagaraadhaan dhaloota naa kaasee humna sanarraa of qalee armeen kiyyarree biyya ormaatti yookaan gara magaalaa Naqamteetti otoo deemaa jirrudha. Egaa namni immoo haadha isaa miti horii isaa jaallatu tokko fuudhee kafanachuu gadi gototuun inni ulfaata. Waaqayyo immoo na gargaara jechuma keessatti namootas naa kaasee qofaa kiyyachiitii fudhee gara biyyaatti deebi'ee gadda hamaa ulfaataa ture. Sana keessatti armee kiyya dhabus har'a deebi'ee imaanaa isheen kennaa kana hin gatiin jabaadhu naan jette natti dhaamtee deemte kana jabeessuudhaaf qophiidha. Har'arree deebi'ee doonii miidiyaa barbaacha naa godhee kun mul'ata jechuun na dandeessisa. Mul'ata waan agartee na waamtee na affeertani waan akkasitti fudhadha malee waa biraatti hin fudhanne. Anis gadda kana keessatti jiru ture gadda kana keessatti immoo jajjabina guddaa waan na barbaachiseef ture. Egaa kunis nu ture waaqayyo garuu hin dabarse irraa hafeen jira siin jechuun barbaada ammoo. Waaqayyo si haa eebbisu egaa akkuma dhaga'aa jirtanii boleessi kun baay'ee utuu tajaajila garaagaraa utuu deemaa jiru. Wanti kun immoo isa mudateera jechuudha. Akkan odeeffadhee jirutti baatamanii iyyuu miti kan isaan deeman konkolaataa bukkee akka isaan si bukkeetuma taa'aa jiranii utuma haasoftanii akka isaan gara gooftaa deemanidha. Ani odeeffadhee isa kanarratti maal jetta? Ani abjuu na godhe isa kana ture malee isa kaan miti. Ani abjuu ta'e natti mul'ate yeroo hundumaa nama ati ma fakkeenya gaafa nama faana konkolaataa kee keessatti yookaan konkolaataa tokko keessa gaafa deemtu abaluun na biraa du'a jettee hin deemtu ati. Anis akka kanaatti fudhadhee waan an deemaa jiruuf akka dingata utuu na faana haasa'aa jirtu. Egaa waan kamtu hir'uu yoo ta'e mana keenya keessa jaalala guddaatu maatii koo gidduu obbolaa koo gidduu jaalala guddaatu jira. Sababii kanaa ture ani isheen natti dhaamtee deemtirree ammoo ani si bira darbuu hin dandeenye abbaa kiyya faana guyyaa tokko cabii gugii waliin qabanii hambiyyi beeku ani namni kamirraa kan inni beeku sanas ta'e kana garuu waa'ee saafaa natti dhaamte otoon biyya kanatti jalaa hafee natti biti jiraachuu danda'a. Annaan jettu na dhaamaa turte olumaa galatti garuu namni fayyaatu na biraa fudhatame. Siistirii ani baay'ee jaalladhu siistirii hangafa koorree baay'ee tokko dhoksee isheenii xinnoo ishee dhukkubee ture opereeshinii irra jirti. Isheen kana dhageenyaan isheenis hin duuti. Lamaan isaanii dhabamaa hin jiru yaade. Egaa waaqayyo balaa ulfaataa kana ulfaataa kan hin danda'amiin keessa nu dabarse. Hangarraarree isheetu asumaraan akka isheen jajjabaattu dhaamsa guddaa fi qabaa isheetu jajjabaachuu hin dandeenye hangarraa. Anichi keessaa deebi'ee
deeggarsa yookaan kadhannaa namoonni naa godhanii irraa of qusadhee of jajjabeesseen gara ta'e lakkootti diree ta'e lakkootti deebi'een jira. Egaa Waaqayyo immoo bara kamuu ulfinaa fudhatu. Hojiin kan isaati inni hin komatamuu baay'ee har'as taanaan baruu inni ulfaataadha waaqeffamaadha jechuun barbaada. Ayyee Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Egaa akkuma obboleessi keenyi faarfataa Ambassuun sinitti hime haala kamuu keessatti haala ulfaataa haa dhufu haaluma kamuu keessatti Waaqayyo wajjiniin jabaannee dhaabbanna jechuu barbaadeetu jechuudha. Egaa faarfataan kun yeroo gabaabaatii asitti jechuudha. Harmeessaa bifa hin yaadamneen dhabeeti jira. Haa ta'u iyyuu malee egaa hundumti keenya illee yeroo keenya eeggannee gara gooftaa hin deemna. Yooma obboleessi kun beekamtii dhabellee utuu namoota bebbeekamaadha ta'e silaayoona kana qilleensarrallee wal fiiksinee turre beekamtii dhabuun immoo yeroo baay'ee yookaan sooshaal miidiyaa dhabuun akka dhokannu nu taasisa jechuudha. Amma carraan isa qaqqabee obboleessa kanaa miidiyaa argatee jira. Waaqayyo gooftaan immoo isaa eebbisu waamicha godhee fi kiiloomeetira amma kana deemee dhufee na biratti argamee jira jechuudha. Kanaaf obboleessi kun faarfannaan isaa maal jedhaa? Dhageenyees hin beeknu nutoo isas hin beeknu namoonni jettanii egaa faarfannaa isaa asiin dhageessu egaa baay'een keessan akkasinitti eebbifamaa turtan akkasinitti jajjabaachaa turtan shakkiin qabu mee daawwattoota keenya faarfannaa kee asirraa nu dhageessita turtiin keessan ammallee amma dhumaatiin waliin. Tolee na faarfadha. Warra kaan harkatti fayyaatu du'aa garuu si harkatti du'aatu ka'a haati jennaan malee. Naaf dubbannaan malee salphina oolee maaltu warra gaayee maaltu warra ga'a. Yesuus koo siinan argee muddamaa gidduutti siinan argee muddamaa gidduutti siinan argee rakkinaa gidduutti siinan argee lafa seenaa dhabeeni siinan argee ati abbaa manamaa isaa ganamaa. Ati michoo manamaa koo isaa ganamaa. Ati abbaa manamaa isaa ganamaa. Ati michoo manamaa koo isaa ganamaa. Otoon siin qabu amma lantaan lafa nagame ansiina hangaa kunooti jechuun ilaa kunoo ta'ee golgaan dukkana narra taarsa'ee. Otoon si qabu. Maranta lafa nagame sanas ansinanga kunooti jechuun ilaa kunoo ta'ee golgaan dukkana narra taarsa'ee. Nana yaanome siinan argadhe waada haanome. Nana yaanome. Siinan argadhe abjuu haarome. Nana yaanome siinan argadhe siina haarome. Faarfannaan isaa kana fakkaata jechuudha. Baay'ee kan nama eebbisudha. Egaa abbaan faarfannaa kana obboleessa keenya faarfataa Ambassuudha jechuudha. Egaa faarfannaan kee baay'ee nama eebbisa. Mee dhalootaaf dhaamsa ati qabdu yoo jiraate asumarraan carraasii kenna amma gara xumuraatti deemaa jirra waan ta'eef akkasumallee yoo gara fuulduraatti faarfannaa hojjechaa jirta yoo ta'e maal akka hojjechaa jirtullee akkasumas dhaamsa gabaabaa daawwattoota keenyaaf. Tole ammoo Waaqayyoo bara kee eebbisu jecha dhalootaaf dhaamsa ani qabu tokkoffaa otoo gara biraatti hin darbiin asumarraan irra deebi'ee marree doonii miidiyaa galateeffachuun barbaada. Xaansee obboleessa koo ammoo nama Waaqayyoo dhalootaaf dibee kaase nama hojii isaarra hojii nama hojjechaa jiru kan Waaqayyoo bara kee jireenya kee haa eebbisu sin jechuun jaalladha. Asumarraan dhaamsa ani dhalootaaf qabu. Dhaloonni akka koo kallattii garaagaraa lafa hin mijanne dachee hin mijanne irra jirtan Waaqayyoo waan hundumaa keessaa yeroo qaba. Akka kanaas dhufee humna akka kanaas nan arga jedhee yaanne olumaa garuu guyyaa Waaqayyootti jedhee muraadha isa kana. Kanaaf dhaloonni dibanni sin irra jiru intura hin bula malee bakkee totoon baafamiin akka hin hafne dhibbaa dhibbaan sinitti cimsee himuu barbaada. Kanaaf gamanumaan hojii asirratti hojjetamaa jiru doonii miidiyaa kana kallattii kamiin irra galtanii hojii hojjetamaa jiru maaltu asirratti akka hojjetamaa jiru achirraa argachuu hin dandeessu jechuun jaalladha. Asumarraan dhaamsa ni qabu yoo Waaqayyoo jedhe faarfannaan kanaan
daangaa otoo hin taane gara fuulduraa waan inni hojjechaa jiru fuuldura kana waaqayyoos inni itti darbee hin xumura jedhee waan inni eegaa jiru faarfannaan dhiigaan kan jedhu hojjechaatti hin jira. Ammas yeroo gabaabaa gidduutti akka walagarroo shakkii hin qabu waaqayyoo bara keessa naa eebbisu doonii miidiyaa eebbifamaa naaf jiraadhaa. Akkuma kana kaameraamaanonni waaqayyoo bara keessan haa eebbisu kallattii garagaraan warroonni akka dibanni koo bakkee bahu gochuudhaaf yaaliinaaf gootan waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Baay'ee isiniin jaalladha. Eebbifamaa jechuun jaalladha qabu. Ayyee sinillee waaqayyo si haa eebbisu. Egaa daawwattoota keenya egaa obboleessi keenya kuni ayyaana gurguddaa turre jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi faarfannaa qofa otoo hin ta'in nama kadhataatiin kadhataa ergaa waan waaqayyo gara isaatti fidellee namoota baay'een biraan ga'a. Haa ta'u malee sooshaal miidiyaa dhabuudhaanidha jechuudha. Kanaaf namoonni iddoowwan gallattii garaagaraa jirtan obboleessa kana bilbila asii gaditti argamu kanaan bilbiltanii jabaadhu baay'ee namatti tola faarfannaan kee jechuudhaan akkasumallee sagantoota garaagaraaf yoo barbaaddanii bilbiltanii obboleessa kana affeerrachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee sagantaa irratti yookaan immoo lafa konfiraansiin garaagaraa jiru irratti baay'ee tajaajila faarfannoota hedduu qaba. Akkasumas faarfannaa amma inni faarfatee darbe kana namoonni argachuu barbaadan guutummaa isaatti guraaraa tuubiirra jira jechuudha. Achirraa argachuu dandeessu. Faarfannaa haaraatiin illee dhufaa jira. Kanaaf obboleessa keessan kana jabeessaa ofitti qabadhaan siniin jechuu barbaada. Waaqayyo gooftaan bara keessan haa eebbisu. Eebbifamaa wal wajjiniin warra dadhaban warra rakkatan lafaa kaafna. Sagantaa keenya qophii keessummaa doonii kana asuma irratti hin xumurraa. Torban keessummaa biraadhaan amma walitti deemuutti waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Akkasumas ogeessonni kaameraa keenya kallattii garagaraan humna keessaniin wajjiniin ta'aa jirtan hundumti keessan dhugaa baay'een sin galateeffadha. Waaqayyo isiniin illee baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama.